السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتاف جالسمتوني هردفتوني أورمو تيج توتوريال. الحمد لله هن نجكوت نجيني كي هنجال الله هن كبجارا بك جرتن مرس نجاو. دعوتودن كي فيديو راكنا كيسة ديكتي واتساب بي كيسان وان لما وان جايبا وان هدو تكسم فايا دا سمبرسيس. تكفى حالا واتساب بي كيسان نمني برودا ايما كيسان ملي غنكما يو سينو هندن دين يوكين رگلو هندن دين سمبرسيس. لما فا haala yeroo suuraalee gargaraadhaa saahibbootan keessaniif ergitan yookiin namaaf ergitan jechuudha. Suuraas haa ta'u viidiyoos haa ta'u qulqullina olaanaadhaan nama saniif erguu dandeessaniin isin barsiisa. Yaani akka qulqullinni waan isin ergitan suni viidiyoos haa ta'u suuraas haa ta'u akka irraa hin hir'annetti jechuudha isin galee akkuma isin bira jiru sanitti akka suuraas suni itti ergamuuf jechuudha isin galee. Fakkeenyaaf yeroo suuraalee gargaraadhaa waatsaappiidhaan waliif daddabarsan jechuudha. Qulqullinni yoo sirriitti ilaaltanii jiraatan jechuudha ni hir'ata jechuudha. Har'aan tanaa haala osoo qulqullinni xiqqoo tokko waan tokko irraa hin hir'anne saahibbootan keessaniif yookiin hiriyaa keessaniif suuraalee gargaraatii fi viidiyoolee gargaraadhaa yeroo namaaf ergitan qulqullina olaanaadhaan erguu dandeessaniin isin barsiisa. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaatan baga nagaan nuuf ta'echaa chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatanaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha. Achi booda ool ka jettoon rakkaa yaaddaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee koomentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gammanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattoota kiyyaa suuraa fi viidiyoo yeroo waatsaappiidhaan saahibbootan keessaniif ergitan qulqullinni isaadhaa suni akka xiqqollee irraa hin hir'annetti erguu yoo barbaadan jechuudha. Siitingii oonii godhachuu qabdantu jira jechuudha. Siitingii san oonii godhachuudhaaf waatsaappii keessatti galtanii tuqaa sadiin kana kilikni gootu siitingii isa jiru kilikni gootu achi booda storage in the data kana kilikni gootu achi booda as jala gadanii buutanii asirratti photo upload quality ka jiru jira irratti kilikni gootanii asirratti best quality ka jiru irra kaatan jechuudha. Amma booda yeroo suuraalee gargaraatii fi viidiyoolee gargaraadhaa waatsaappiidhaan saahibbootan keessaniif yookiin hiriyootan keessaniif yeroo ergitan jechuudha. Qulqullinni tokkolleen irraa hin duraa hin hir'atu jechuudha isin galee sirrimatti yaani orjinaaluma tahee dhaqaa jechuudha. Eegamu jiraami? Itti aansuudhaan waatsaappii keessan eeyyama keessan malee namni biroodhaa akka hin seenne qollofachuudhaaf jechuudha. Waatsaappii keessan irra galtanii tuqaa sadiin kana kilikni gootu achi booda seetingii tajaajila kilikni gootu achi booda akkaawunti tajaajila kilikni gootu achi booda piraayiveet kana kilikni gootu achi booda as jalatti jechuudha. Basmaadhaan yoo qolfachuu barbaadanis koodiidhaan qolfachuu barbaadan jechuun lakkoofsan ramziidhaan qolfachuu barbaadanis hin dandeessanii asirratti kilikni gootu ishii tana oonii gootu achi booda bilbilli keessan basmaa qabaatee basmaa keessan ni basamta jechuudha ishaaraa ni kennitan haala kanaani achi booda haala kanaan booda namni waatsaappii keessanirra eeyyama keessan malee galuu hin danda'u jechuudha qolfamee jira waan ta'eef isin galee basmaa quba keessanii san malee yookiin qulfii isin ittiin qolfatu san namni sun yoo beeke malee seenuu hin danda'u jechuudha. Keessattuu basmaa yoo qabaate bilbilli keessan namni biroodhaa gonkumaayyuu eeyyama keessan malee seenuu hin danda'u jechuudha. Bilbila keessanillee nama birattillee dhiiftanii yoo deemtan wanni isin yaaddu tokkollee hin jiru jechuudha. Isin galee. Egaa daawwattoota kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya haaraadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka haaraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootiin akka walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.